Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turuun itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiis ta'ee Jaalmarroo waliin mari'atuudhaaf qophiidha jedhee jira. Jechi pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kun immoo qaamota garaagaraa biraa yaada garaagaraa kaasee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Dhibbana giddugala Oromiyaatti hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola gurguddaa gaggeesse irrattis kasaaraa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun kibba Oromiyaattis miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, lixaa fi kibba baha akkasumas baha Oromiyaattis haaluma wal fakkaatuun lolli bal'aan loltoota mootummaa waliin gaggeeffamuu beeksisee jira. Lola gaggeeffamaa ture irrattis miidhaa guddaa fi kasaaraa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, gama mootummaatii maaltu jedhame kan jedhus qabannee jira isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Jaal Abdiisaa haa ta'u Jaalmarroo haa ta'u ana wajjin dubbachuu barbaannan ani bakka isaan jiranitti dhaqee wajjin dubbachuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbii dubbateen qeen Oromoo nagatti deebi'uu qaba jedhee jira. Itti dabaluunis waan Oromoon qabu kennine fuulduratti tarkaanfachuuf mootummaan qophiidha jedhee jira. Akkasumas karaa nagaatiin ala rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa hin xumuramu jechuudhaan yaada kan kenne pireezidaantiin obbo Shimallis Abdiisaa haa cufnu boqonnaa kana qe'ee Oromoo nagaa gochuun dhimma dursi kennamuufii qabu jedhee jira. Yaada pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kanarratti hundaa'uudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kan kennan yoo ta'u, tokkoffaratti yaada kan kenne ABO Woboodha. ABO Woboon yaada kenneen haasaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kun haasaa fakkeessate jechuudhaan gabaabamatti yaada kana ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisuun BBC waliin turtii kan taasise gorsaan ajajaa ol aanaa ABO Woboo obbo Jireenyaa Guddataa haasaan kun haasaa fakkeessate jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, haasaan pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa taasise kun haasaa dhugaati miti kan kijibaati jedheenii jira. Obbo Jireenyaan itti dabaluunis akka jedhetti gareen kun garee uummanni akka nagaa argatu barbaadu miti. Gareen kun garee uummata nagaa irratti yookaan namoota nagaa irratti tarkaaffii fudhatuudhaan uummata shororkeessaa jiraatu waggaa 8fis kanuma hojjetaa turan. Ammallee wanti isaan hojjetaa jiran kanuma. Nageenyi akka bu'u hin fedhan akka waan nagaa barbaadanitti as bahanii haasaa akkanaa taasisuun uummata burjaajessuu barbaadaniiti malee uummataaf nagaa buusuu fedhii takkaallee garee hin qabne jechuudhaan ibsee jira. Gareen kun waggaa 8f qaamolee garaagaraa hidhachiisuun uummata keessatti bobbaasuun maqaa garaagaraatiin uummata saamsisaa turan. Kaan waraana bilisummaa Oromootti fakkeessuun shiftaa gurmeessanii uummatatti bobbaasanii badii garaagaraa garee raawwachiisaa ture. Nama biraatiin immoo uummata naannoo Oromiyaatii fi uummata Oromoo boqonnaa dhoogguudhaaf hidhattoota naannoo biroo hidhachiisanii hanga funyaanii uummatatti bobbaasuun badiin isaan raawwataa turan, duguggan sanyii uummata irratti raawwachiisaa turan, qabeenyi uummata gubsiisaa turan, mancaasiisaa turan, saamsisaa turan kan hangana hin jedhamne jechuudhaan ibsee jira. Ammas maqaa marii araaraa jedhu kana dahoo godhatuudhaan uummata ittiin burjaajessuu fi ittiin gowwoomsuu fi tooftaa ittiin socho'aa jiran jedhee jira. Xiinxaltoota siyaasa Oromoo irraa immoo yaada kanaan wal qabate yaadni kenname. Tokkoffaa yaadni kun kan madde pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa biraa osoo hin taane qaama biraa irraa akka ta'ee fi hojii manaa maqaa araara buusi jedhuun qaamolee kanaa olitti eeraman kana waliin hariiroo uumee kanaan booda iccitii fi odeeffannoo isaanii argatuu fi qaama duubaa dhiibaa jirutu jira jechuudhaan shakkiidhaan qaamoleen yookaan xiinxaltoonni yaada kennan jiru. Dhugaa araaraa fi yookaan immoo nagaa buusuuf yoo hin barbaadama akka ta'u taate qaama sadaffaa dabalatuudhaan marii kana qaama sadaffaaf dhiyeessuudhaan
waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'atuun ni danda'ama. Garuu bakka kun hin taanetti baacoodha jechuudhaan dubbatanii jiru. Marii araaraa irratti immoo ejjannoon waraanni bilisummaa Oromoo qabu kan beekamu bakka qaamni sadaffaa jirutti ta'uu akka qabu akka ulaagaa tokkotti kaatee ture. Kun immoo beekamaadha. Osoo kana beekan har'a ani ebaluu fi ebaluu wajjin mari'achuu ni barbaada jechuun uummata waggaa 8 fi maqaa garaagaraa itti maxxansuun lubbuu galaafataa turanii fi akkasumas dararaa fi miidhaa garaagaraa irratti raawwataa turanitti baacuudha jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Qaamni sadaffaan yaada pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhiyeesse kanarratti hundaa'uudhaan yaada kan kennan qaamolee garaagaraa abbootii siyaasatii fi akkasumas hayyoota garaagaraa yoo ta'u, rakkoo nageenyaa akka biyyaatti jiru kaasuudhaan akka biyyaatti haalli nageenyaa rakkoo hamaa keessa galee jira. Naannolee hunda keessatti nageenyi dhabamee jira. Dhaabdi bilxiginnaa ofiin jedhu kun naannoo Amaaraa bulchuu hin dandeenye, naannoo Tigraay bulchuu hin dandeenye, naannoon Oromiyaallee akkasuma. Naannoleen biroo kan akka naannoo Gaambeellaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuzis afaan qawwee jala jiru. Lola naannolee hunda keessatti deemaa jiruun immoo diinagdeen biyyatti biyyee nyaatee jira. Qaala'insi jireenyaa akkaan daree jira. Osoo isaan baladhaqne jedhanuyyuu uummanni hiyyummaa hamaa keessatti gatamee jira. Rakkoon kun hundi olitti dabalamee yookaan eda'ame bilxiginnaan kanaan booda biyyattii tanaaf nagaa buusuu kan hin dandeenye ta'uu waan agarsiisu ta'uu waliin wal qabatee abdii kutannaa irraa kan ka'e jechuudhaan kan yaada itti kennanillee jiru. Dhumarratti osoo milkaa'eef iyyuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Jaal Abdii fi akkasumas Jaal Marroo waliin kan mari'atu ta'e biyyattiin tun nagaa ni argatti wanti jedhu gaafii jala galee jira jechuudhaan ibsamee jira. Oduun itti oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli tibbana haala adda ta'een loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, giddugala Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinneetti lolli gurguddaan gaggeeffamaa jira. Yeroo dabre lixa Shaggarii fi akkasumas naannawa magaalaa Finfinnee aanaa Sulultaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola guddatu gaggeeffamee ture. Ammas lolli giddugala Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootiif loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru kun cimee itti fufuudhaan kaaba shawaa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu ifoomsee jira. Lola guyyaa kaleessaa kaaba shawaa aanaa warra jaarsoo magaalaa Tulluu Milkitti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota hedduus booji'ee jira. Lola guyyaa kaleessaa kaaba shawaatti gaggeeffame kanaan wal qabate daandiin guddaan Finfinnee irraa gara naannoo Amaaraa Goojjamii fi Gondar geessu cufaa ooluu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kaaba shawaatti guyyaa kaleessaa guyyaa gabayaan jirtus gabayaan osoo hin dhaabbatin yookaan immoo uummanni gara gabaa osoo hin deemin oolee jedhamee jira. Akka fakkeenyaatti gabaan biriitii guyyaa kaleessaa hin dhaabbanne jedhanii jiru. Lola kanarratti miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabuun kan gabaafame yoo ta'u, yoo xiqqaate loltoonni 500 lubbuu isaanii dhabu 25 ol immoo madaa'u 9 immoo jiratte harkaan qabamu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Isaan booji'aman jedhamanis meeshaalee waraanaa guyyaa kaleessaa hiikkatamanis baay'inni isaanii kan viidiyoo irratti argitan kanneenidha. Lola guyyaa kaleessaa kana irratti meeshaaleen hedduun hiikamanii jiru. Bireen 2 jedhamee jira. AKM 47 fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikatamuu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Lola gaggeeffama kanaan wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhuu fi raayyaa ittisa biyyaa naannawa isaan jiru irraa odeeffannoon inni kenne lola gaggeeffamaa ture irratti injifannoo akka argatan akkasumas hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo 3 irratti tarkaanfii kan fudhatanii fi kilaashii 3 hiikkatu kan gabaasan yoo ta'u, hawaasni naannawa lolli itti gaggeeffame immoo kuni qaanfidha yookaan qaanyiidha jechuudhaan yaada isaa kana dura dhaabbatanii jiru. Akka hawaasni jedhetti namoonni lola irratti dhuman kun namoota loluufillee gahumsa hin qabne isa kan umriin isaa deemee fi akkasumas leenjii gahaa hin qabne abbaa maatii hedduu dirqamaan qe'ee isaatii fi maatii isaa irraa fuudhanii lolatti bobbaasuun har'a gaafa inni lubbuu isaa dhabu namni 100 ol caalu lubbuu isaa dhabe yookaan dhume namoota kana dhugaa isaanii awwaaluun waan baay'ee nama qaaffachiisu jedhanii jiru. Nu akka hawaasaatti namni 100 ol ta'u kun lubbuu isaa dhabuu yookaan dhumuun nu gaddisiisee jira. Isaan immoo namoonni isaan bobbaasan dhumuun
akkamitti isaan hin gaddisiifne akkamitti namoota dhuman kanaaf gadda hin ibsanne manguddoo fi hiyyeessa waa'ee lolaa hin beekne dirqamaan qe'ee guuranii maaf lubbuu namaa qisaasessu maaf daldala siyaasaatiif lubbuu namaa oolchu jechuudhaan aariidhaan hawaasni yaada kennee jira. Kun akkuma jirutti ta'e kibba Oromiyaattis aanolee garaagaraa keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuun isaa kunooti. Waboon zoonii kibbaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachuu beeksise. Irree fi wanteen saba Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiraachuu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksise. Akkuma kanaan godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda erguu Abbayyii jedhamu keessatti gaafa bitootessa 10/2026 tarkaanfii ilaalessaa fudhateen diina hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa gonfachuu beeksisee jira. Tarkaanfii waraana murnamaa fi APP irratti fudhatame kanaan loltoota 34 battalatti yommuu ajjeesu 17 ammoo madoo cimtuudhaan hadabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Bifuma wal fakkaatuun godinichuma aanaa Sorroo Barguddaa gandoota akka Waleenaa Bokossaa, Medhiiba Barguddaa fi Diidolee Harraa keessaas ari'ee baasuudhaan bakkoota kanneen to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolchee jira. Leencichi abdiin saba bal'aa tarkaanfii ergamtuu diinaa irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun aanaa galaanaa gandoota akka Ceekataa, Dangoo fi Baarrittii keessaas loltoota faashistii PP ari'ee baasuun hedduu du'aa fi madoon yoo adabu hojjetaa bulchiinsaa fi nageenya gandichaa kan ta'e kan ilmaan Oromoo hedduu humnaan gara dirree waraanaatti guuraa tures jiraatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin PKM tokko, akaamaa hedduu piistoo tokko, hidhannoo mudhii tokkoo fi uffataalee waraanaa garaagaraa dugda diinaarraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.